Barattoota kutaa 12ffaa Qoccallaa Saalaan qormaata biyyaalessaa irraa ari'amanii. Barattoonni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf yuunivarsiitii Mattuu seenan 3 Qoccallaa Saalaa raawwachuun qormaata irraa ari'amanii. Barattoonni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoramuuf yuunivarsiitii Mattuu seenanii 3 Qoccallaa Saalaa raawwachuu isaaniin qormaata irraa gaggeeffamaniiru. Dhimmicha ilaalchisee pireezidaantii yuunivarsiitii Mattuu Dooktar Alamuu Disaasaa ijoolleen dubaraa fi dhiiraa jalqaba akka taphaa gochaa turani. Sana keessa darbanii ijoolleen dhiiraa dubartoota dirqamaan ofitti qabanii dhungachuu qaama isaanii bakka tuqamuu hin qabne tuttuquu eegalan jedhan. Dabaluunis dhuma irratti immoo inni tokko immoo kan baay'ee dubartootaallee amilee isaanii tuqu uffata isaanii ol butuun qaamni isaanii akka mul'atu gochuu irratti hirmaatan jedhan. Gochaan barattoonni kun raawwatan yakka ta'uu kan himan pireezidaantii yuunivarsiitichaa barattoonni shamarranii miidhaan irra ga'ee yaaddoo qaban ibsuun cinatti dallaa gadhiisnee deemna jechuu isaanii himani. Haa ta'u malee sossobuun qormaata akka fudhatan taasisuu himani. Barattoonni dhiiraa 3 balleessaa raawwatan miseensota poolisii federaalaa mooraa yuunivarsiitichaa keessatti nageenya eegsisaniin to'annoo jala oolanii koreen olaanaa qormaatichaa raawwachiisuuf hundaa'etti dhiyaachuu isaanii Dooktar Alamuun himaniiru. Gochaan akkanaa amilee dubartootaa kan miidhu ta'uu isaan dabalatatti gochaa mooraa yuunivarsiitii keessatti dhorkaa ta'e ta'uu kan himan pireezidaantichi tarkaanfii barattoota balleessaa raawwatan kunneen irratti fudhatamu ilaalchisee korichi dilbata akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajii 22/2017 marii taasisuu himani. Maricha irratti yaadni barattoota 3 mana murtiitti geessuu jedhu bal'inaan ka'uu dubbatani. Haa ta'u malee yeroo kanatti mana murtiitti geessuun qaamni miidhaan irra ga'e barattoota waan ta'aniif mana murtiitti oliif gadi gocha sammuu isaanii jeequu waan ta'eef akkaatuma qajeelfamni naamusa qormaata biyyaalessaa kaa'een ijoolleen kun qormaata irraa akka dhorkaman ta'eera jedhan. Haaluma kanaan bakka bu'aan biiroo barnootaa irraa dhufe barattoota qormaata irraa dhorkaman kana fuudhee maatiitti akka deebisu koree kanaan dirqamni itti kennamuus himaniiru. Tarkaanfiin kun erga fudhatamee booda haalli mooraa yuunivarsiitichaa keessa jiru gaarii ta'uu isaa eeruunis wacni dallaa keessatti walitti qabamanii wacaa turan yaaliin warra dhiiraa halkan gara doormii shamarranii deemuuf gochaa turan guutummaan guutuutti dhaabbateera jechuu dandeenya jedhani. Barattoonni 3 qormaata irraa ari'aman kunneen fuulduratti akkam ta'uu yaada jedhuu fi ministeera barnootaa murteessa garuu ijoolleen kun qormaata waan hin fudhanneef dhimmi isaanii ni gabaafama jedhani. Fuulduratti amala isaanii yoo sirreeffatan bara dhufutti qormaata kana fudhachuu danda'u kan jedhu abdiin qaba jedhan. Dabalataan barattoonni qormaataaf gara yuunivarsiitii kan seenan bu'aa ifaajii isaanii waggaa 12 arguuf akka ta'e kan himan Dooktar Alamuun kanaaf gara yuunivarsiitii yommuu dhufan naamusa isaanii eeganii sammuu isaanii yaada garaagaraa irraa bilisa godhanii qormaata isaanii irratti xiyyeeffatanii qabxii gaarii fiduu akka danda'an osoo hojjetanii gaariidha jedhaniiru. Gama biraatiin barattoota 3 qormaata irraa dhorkaman keessaa inni tokko godina Iluu Abbaa irraa kan dhufe yommuu ta'u lamaan immoo godina Wallagga Lixaa irraa gara yuunivarsiitichaa kan dhufan akka ta'anis himameera. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kanaa marsaan jalqabaa wiixata akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajii 23/2017 kan eegalame yommuu ta'u bara kana barattoonni 608 qormaata kan akka fudhatan ragaan ministeera barnootaa ni agarsiisa.